waaqayyoof galataa dhiyeessu ililleedhaaf harka walitti rukutuudhaan waaqayyoon galateeffanna. Haalleluuyaa. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Hunduma keessan nagaan waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Iddoo jirtanitti mana keessan maatii keessan waaqayyo nagaadhaan haa guutu. Waaqayyo nagaa nuu kennee asitti walitti nu qabeera hin galateeffanna. Nagaa waaqayyo walii dabarsa. Nagaan siif haa ta'u obboleessa obboleettii koo waliin jedha. Eenyullee haa ta'u abbaan manaas haadha manaas haa ta'u wal bira dhaabatu taanaan nagaa walii hawwa. Nagaan isiniif haa ta'u. Mana keessaniif nagaan haa ta'u. Jireenya keessaniif nagaan haa ta'u. Jireenya saba waaqayyoo keessatti inni guddaa barbaachisaan nagaadha. Fayyummaadha. Yoo kana qabaanne qabeenya isa guddaadha. Kan kana caalu horiin kan bitamuu hin dandeenyedha nagaan. Kanaaf nagaan isinii ta'eera gammada. Waaqayyoon galateeffadha. Obboloota nu fuuldura jiran kanaaf illee nagaan isaaniif haa ta'u. Isaanis nagaa argatanii iddoo kana dhaabachuu waan danda'aniif waaqayyo isinaa eebbisu isaaniin jedha. Akka dhaabannee jirrutti walii wajjin waaqeffannaa keenya faarfannaa garaa garaa faarfachuudhaan itti fufnaa. Gooftaan hunduma keenya haa eebbisu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon waaqeffannaa. Hundumti keenya yaada keenyaaf hafuura keenya fuula waaqayyoo irratti dhiyeessineeti waaqeffannaa ganama kanaa. Guyyaan kun guyyaa galataati. Maatii hedduudhaaf mee walii wajjiniin waaqessina. Yesuusitti dhiyaachuun jireenya. Ijoollota kana fuula waaqayyoo irratti mana waaqayyootti dabaluun keenya eebba guddaadha. Kanaaf mee waaqayyoon galateeffanna. Ulfinni siif haa ta'u jedhamee fuula waaqayyoo irratti obboloota koo. Galanni siif haa ta'u mootii ulfina siif laannaa ganama kana. Maatii si galateeffatanii wajjin si galateeffanna. Maatii ulfina siif kennaa jiranii maatii ijoollota mana keetti dabalaa jiranii wajjin si galateeffanna ganama kana maqaan kee eebbifamu. Situu yaa waaqayyo ijoollota kana nuuf kenne. Situu iddoo kana nuuf kenne. Situu mana keetti walitti nu qabe. Iddoo baay'eetti walitti qabamuun hin danda'amu garuu mana kee keessatti walitti nu qabde. Si galateeffanna mootii ulfina maqaan kee eebbifamu. Waaqayyoon galateeffadha. Ulfina kennuufi Yesuusiif galateeffadha. Yesuusiif ulfina ta'a. Mootii ulfinaa galateeffachuuf jirra ganama kana iddoo kana kan dhufneef. Kanaaf waaqayyoon galateeffanna. Sitti siquun kee na boqochiise. Sitti siquun kee na gammachiise jenna waaqayyoon. Anargate baka abundant ati ulfatuka consitis again. Anargate baka abundant ati ulfatuka consitis again. Consitis again. Anargate baka abundant ati ulfatuka. Consitis jedhame pulota ko. Consitis again. Anargate baka abundant ati ulfatuka. Kallati kameranu situna gekesa ayana faraketu ana kallati kameranu situna gekesa ayana faraketu ana kallati kameranu situna gekesa ayana faraketu ana kallati kameranu
geggeessa ayyaana barakeetu ana erga sitti siqee jenname erga sitti siqee ana argattee bakka abba hundaan guutu ati ulfaatu qaba erga sitti siqee ana argattee bakka abba hundaan guutu ati ulfaatu qaba kallattii kamirraanu situ na geggeessa ayyaana barakeetu ana kallattii kamirraanu situ na geggeessa ayyaana barakeetu ana kallattii kamirraanu situ na geggeessa ayyaana barakeetu ana itti qabdu hiriyaawwan itti qabdu hiriyaawwan itti qabdu hiriyaawwan simmoosisa jenname simmoosisa argina itti qabdu hiriyaawwan Yesus itti qabdu hiriyaawwan itti qabdu hiriyaawwan Yesus itti qabdu simmoosisa argina qabdu itti qabdu Riyaan qabdati kasii qixxaatu hin jiru kanaaf ulfina siif laanna ganama kana gooftummaa kee dubbanna maqummaa kee dubbanna maqaa Yesuus Kiristoosiin galannu siif haa ta'u waaqa qixxee hin qabne galannu siif haa ta'u waaqa riyaa hin qabne galannu siif haa ta'u si duwwaatu jira lafarraa si duwwaatu jira waaqarraa yoomiyyuu bara baraan si duwwaatu jiraata nuun immoo siin ofirratti moosifna ganama kana maqaan kee eebbifamu gooftaa ulfinaa sirrii ofirratti si moosifna maqaan kee galateeffamu aarsaa keenya fudhadhu galata keenya fudhadhu galanni waaqayyoof haa ta'u Yesuus Kiristoos qixxeen qaba galanni isaaf haa ta'u isa waaqessuuf iddoo kana jira ulfina laannaaf ammasii utuman irraanfadheeyyuu Yesuusin irraanfadhu jenna galanni isaaf haa ta'u erga keenya walitti rukunnee galateeffanna waaqayyoon waa'ee mucoolii fuuldura keenya jiraniifis waaqayyoon hin galateeffanna utuman irraanfadheeyyuu Yesuusin irraanfadhu jenna galanni isaaf haa ta'u
fate Jesus sinra fatu sina fojete la pele ko ke sabado sina finu fe gatti tu ko yujro kanara rayu derbe natatin afigaru utu manra fate Jesus sinra fatu sina fojete la pele ko ke sabado sina finu fe gatti tu ko yujro kanara rayu derbe natate abibaru 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 tu manira fade Jesus sinra fadu Sina fojete la pego ke sabadu utwatina filme gaidu koyujiru kanara rayudate natate abibaru natate abibaru natate abibaru natate abibaru natate abibaru tumala fadena tumala fadena Jesus sinra fadu sena tina rabbe ko sambe digana la prego pisabatu tina binjire tina binjire gadi tu ko gadi tu ko kanara rayude rayude natate abibaru natate abibaru natate abibaru janame masi natate abibaru natate abibaru tumana fade janame tumana fade Jesus sinra fadu sina fojete hate ko ke sabaru tina finjire tina finne gadi tu ko yunjiru kanara rayude natate abibaru natate abibaru natate abibaru natate abibaru Jesus natate abibaru natate abibaru natate abibaru Jesus taitadi erregis mamen taitayadi erregis taitayadi taitayadi erregis mame taitayadi taitayadi erregis mame taitayadi erregis mame amma ke kango kannabe lale taitayadi erregis mame janame amma ke kango nannabe ila taitayadi janame taitayadi erregis mame taitayadi erregis mame taitayadi erregis mame amma ke kango nannabe ila taitayadi erregis mame amma ke kango nannabe ila taitayadi taitayadi erregis mame taitayadi erregis mame taitayadi erregis mame amma ke kango nannabe ila taitayadi erregis mame amma ke kango nannabe nichunuga janame nichunuga amanama nichunugai
Gafanduma mechuduga mechuduga Amanama mechugari mechugari Gafanduma mechuduga janna mere devne mechuduga hallelujah Amanama mechugari mechugari Gafanduma janna Gafanduma kana fasiwama janna kana fasiwama Gelgelaf gelaf sitona manu gota koduma gota koduma aswama kana fasiwama gelgelaf gelaf sitona manu gota koduma gota koduma kana fasiwama janna kana fasiwama gelgelaf gelaf sitona manu gota koduma Mechuduga janna mechuduga mechugari mechugari yes kafandu mechuduga mechuduga mechugari mechugari kafandu kana fasimama Sitona manu gota koduma gota koduma faswama kana faswama gelgala gelma jerame gelgala gelo sitona manu Jesus sitona manu gota koduma gota koduma majala leke janame malarike yawakayo malarike Machu semmanake Machu semmanake Machu semmanake Machu semmanake Malararike Malararike Yawakayo malararike Machu semmanake Machu semmanake Ararasanu Machu semmanake Machu semmanake Malararike Malararike Yawakayo malararike Machu semmanake Machu semmanake Machu semmanake Machu semmanake Machu sasikesa sena lubugo Ansitawa mama kawakayo Machu sasikesa sena lubugo Ansitawa mama kawakayo Oh mama nangeka Silipo wanako Sinako fakiti Hanggang tutuwa mama nangeka janani Oh mama nangeka Silipo wanako Sinako kakiti Hanggang tutuwa Oh mama nangeka Silipo wanako Sinako kakiti Hanggang tutuwa Ganun kayo po ito Kanya kan bakkeetti mul'ise Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Yesuus guddaadha, galanni isaaf haa ta'u. Mee Waaqayyoon hin galateeffanna. Faarfannaa tokko gabaabsinee faarfannee sagantaa sattaanutti darbina. Hallelujah. Si fuulduran ga'u homtuu danda'e darbi deemi kan jedhu sagaleen dhaga'ee jenna. Warri darbitanii deemuuf sagalee dhageessanii Waaqayyoon galateeffadhaa. Galanni isaaf haa ta'u, maqaan isaa eebbifamu. Guyyaan irraa guyyaatti darbinee deemnudha. Galanni isaaf haa ta'u. Si fuulduran garuu homti nuu danda'e darbi deemi kan jedhu sagaleen dhaga'e sagalee fuulduran gorjama. Si fuulduran garuu homti nuu danda'e darbi deemi kan jedhu sagaleen dhaga'e
sagalee si fuuldura goru jenna si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee sagalee si fuuldura goru jenna si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee antabsee kaaseerra kan kaase fuuldura itti fufii deemi karaa si dura jira jedheena kaase kan karaa na buuse na biraa na buumatu na naasise injiruu dandeessa na dhaabsisu gooftaadha kanaadha 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 si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee Sera dauka si fuuldura itti fufii deemi karaa si fuula jira jedheena kaase kan karaa na buuse na biraa na fuumaatu na naasise injiru kan keessa na dhaasise gooftaadha kanaadha injiru kan keessa na dhaasise gooftaadha kanaadha injiru kan keessa na dhaasise gooftaadha kanaadha injiru kan keessa na dhaabsisu gooftaadha kanaadha si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee si fuuldura goru rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee si fuuldura goru wanti nu danda'e rabbi gami kan jedhamu sagalee nagee antabsee kaaseerra kan kaase fuuldura itti fufii deemi karaa si dura jira jedheena kaase kan karaa na buuse na fuumaatu na naasise injiruu dandeessa na dhaabsisu gooftaadha kanaadha 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 akikee naargamu akikee naargamu galanni waaqayyooti kan akka waaqayyoon jedha maqaan isaa eebbifamu nu erga keenya walitti fannoo waaqayyoon galateeffannu Yesuus guddaadha arras boris bara baraanis yeroo dadhabnus yeroo ol kaanus yeroo gadi buunus Yesuustu maqni irratti moo galanni isaa haa ta'u gooftaan isin eebbisu sagantaa sattaanitti darbina. waaqeffannaa keenya keessatti sanu eebbise galanni fulfinne waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen waaqayyoo karaa garaa garaatiin hin dubbata faarfachuu keenyaan
waaqeffachuu keenyaan waaqayyo nutti dubbateera jedheen amanaa galanni maqaa isaatiif haa ta'u gooftaan kan eebbifame haa ta'u mee waaqayyo galataa dhiyeessinu waaqayyo galata dhiyeessa haalleluuyaa haalleluuyaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u obboloota keenyas waaqayyo isaan haa eebbisu akkuma jalqaba sagantaa keenya irratti dubbannee ganama har'aa yerootti sirna cuuphaa qulqulluu waldaa kiristaanaa keenyaa keessatti geggeessinuudha maatii waaqayyo isaan eebbisee ijoollee nagaa fayyaa qaban isaanii kenne har'a ganama maatii isaanii wajjin abbaa kiristinnaa haadha kiristinnaa wajjin dhiyaataniiru baay'ee gammannaa guddaa waaqayyonis galateeffannaa fuula kana dura taa'anii jiru mee harka keessan rukutaa gammachuu keessan agarsiisa galanni waaqayyoof haa ta'u ijoollee maatiin shan har'a iddoo kanatti dhiyaatanii cuubsifatu maqaa isaaniin isinii dubbisa beekame birruu laataan darajjee michuu asaffaa ijaaraa gaaddisaa tooraan tashoome isaan kun shanan iddoo kanatti dhiyaatanii sirna cuuphaa qulqulluu isaanii raawwatamee miseensa waldaa kiristaanaa ta'u umuriin isaanii barumsa amantii cimsuu barachuu bira yommuu ga'u immoo sagalee waaqayyoo isa wallaalummaatti maatiin fidan kana irra deebi'anii baratanii hubatanii arraba isaaniitiin dhugaa ba'anii gara maaddii tokkummaatti dhiyaatu abbaan kiristinnaa fi haati kiristinnaa akkasumas immoo maatiin isa kanatti ijoollota kana guddisu jechuudha amma duraan dursa abbaatiif haati ijoollee isaanii qabatanii iddoo sirni cuuphaatti geggeeffamu kan akka isaan dhiyaatanan isaan gaafadha gara fuula duraatti abbaanii fi haati ijoollota keessan mucoolii keessan qabadhaatii dhiyaadha baay'ee waaqayyoon galateeffannaa maatii waaqayyo isaanii kennee ijoollota isaanii eebbisee saba kana fuula dura saba waaqayyoo fuuldura nagaatiin dhaabachuu kan isaan dandeessise waaqayyoof galanni ulfinni haa ta'u mee maatii kanaa harka keessanitti qabaa waaqayyoon isaanii kadhannaa eebbisa harkatti qabaa in eebbifnaa waaqayyoon isaanii galateeffannaa yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u maatii addana dhaabatan kanaaf mucoolii fayyaatiif nagaa qaban isaanii kennite yaaddoof sodaa gadda isaan oolchite akka abdii sagalee keetti baay'adhaa horaa lafas guutaa kan jette maatii kana gidduutti waan raawwataa jirtuuf si galateeffanna maatiin kun horaa jira lafa guutaa jira baay'ataa jira isa kana keessaan waldaan kiristaanaa keessa eebbifama sabni keenya sin eebbifama biyya ormaa keessatti yaa waaqayyo hiyyaratinaa hin xinnaatinaa fuudhaa heerumsiisaa waloraa jettee saba keetti himte saba Israa'elitti har'a nus biyya ati nuu kennite kana keessatti baay'ataa guddataa jirraa galanni siif haa ta'u eebba nurra jiru kanaaf mucoolii dhalataa jiraniif fuudhaaf heeruma geggeeffamaa jiru maatii baay'ataa jiran dargaggoota durboota heerumaa fuudhaa jiraniif si galateeffanna yaa waaqayyo biyya ormaatti kan nama eebbisu si nuuf yaa waaqayyo biyyi kun biyya eebbaa nuu ta'e biyyatti guddannu biyyatti jabaannu biyyatti maatiin walolu biyya jireenya keenya foonitti safuuraatti sitti jajjabaannu nuu goote galanni ulfinni si duwwaaf haa ta'u amma iddoo kanatti immoo yaa waaqayyo gaasi kadhanna sirna iddoo kana keessatti geggeeffamu hundumaa eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen amma abbooti kiristinnaa haadhoti kiristinnaa itti dabalamaatii dhaabadha akka sila isinitti dubbannetti warra kiristinnaa kaaftan duubaan dhaabattu warri gamana jirootaatan gara gamanaatti darbaa gidduu kanan banuu danda'ame itti dira banaa nuu godha ijoolloti yoo ta'anis okkee isaanii nama danqan waan ta'eefi mucaa kiristinnaa abbaa kiristinnaa warri taatan warra kiristinnaa kaaftanii karaa duubaa dhaabadha iddoon nu ga'u waan ta'eef
amma iddoon nu ga'etti maatii wajjin dhaabachuu barbaaddanii isin afeerra yoo barbaaddanii kottaa maatiin wajjin dhaabachuu barbaaddanii kaan gara kanaa dhaabachuu dandeessu kaan gara kana dhaabachuu dandeessu tarii isinitti dhiphata ta'a amma isinii danda'ametti gaa iddoon argattan dhaabbadhaa waldaa hundumtuu waan ka'e fakkaata waaqayyo na galatu isa sin baay'ise isan eebbiseef galanni ulfinni haa ta'u fuula kana dura warri dhaabattan amma danda'ametti gara kana yookiin gara kana kan nu gortan isiniin jennaa warri ijoolloti haa taa'anii maqaa waaqayyo kan abbaa maqaa waaqayyo kan ilmaa maqaa waaqayyo kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkootiin ameen. waaqayyo namni hundinuu akka fayyu gara dhugaa beekuusi akka dhufu in jaallata nuyi warri cubbuudhaan bannee turre jaalala isaatiin nu barbaadeera inni akka bifa isaatiin fakkeenya isaatti nama kan uume hamaatti isaan hin dhiisu garuu namni hundinuu cubbuutti waan dhalatuufi mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee nu barsiisa wangeela yohannis boqonnaa 3:5 irratti kanaaf waaqayyo cubbuu keenyatti nu fayyisuudhaaf jedhee ilma isaa ergee waldaa kiristaanaas nu gidduu dhaabe inni egaa cuuphaa qulqulluu kanaan cubbuu keenyatti nu qulleessa ijoollee isaas nu taasifata qulqulloota isaa wajjinis mootummaa isaa nuu kenna egaa mucooliin kun cuuphaa qulqulluudhaan waamicha isaaf ayyaana isaa kanatti hirmaachuu akka ta'anii fedha isaati garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee mucooliitiif kan inni dubbate amantoonni dhaabadhaatii dhaga'a Yesuus gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaa kana hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godha waan ani isin abboome hundumaas eeguu isaan barsiisa kunoo ani immoo hammanuma baraatti guyyaa hunduma isinii wajjinan jira isaaniin jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 jalqabee kan jiru qulqulluu wangeela Maariqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 13 jalqabee immoo akkas jedha Yesuus harka isaa akka isaan irra kaa'u namoonni tokko tokko mucoolii gara isaatti in fidanii bartoonni immoo ifatanii isaan dhowwani Yesuus garuu yommuu kana arge aaree bartoota isaatiin lakkisaa mucooliin gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa mootummaan waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a ani dhuguman isinitti himaa eenyullee mootummaa waaqayyoo akka mucooliin simatanitti kan hin simanne itti hin galu jedhe mucoolii saammatee harka isaas mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbises ameen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mucoolii kanaaf eebba isaa akka inni kennu amma hundumti keenya kadhata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiise yaa abbaa keenya jennee hin kadhanna yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkanuma lafarratti haa ta'u kan nuga buddeena keenya har'aa nuu kenni yakka keenya nuu dhiisi
nus kan yakkaniif akkuma dhiibnu qoramachi nun galchin hamaan oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis barma baraan ameen. Waaqayyo ol galuu keessaniif gadi ba'uu keessan ammaa jalqabee amma bara baraatti haa eegu ameen. Amma mucooliin kun kan isaan ittiin cuuphamanii beeksisa amantii kiristiyaanaa keenyaa walii wajjiniin beeksifanna. Nana mana hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaatti uumaa waaqaatiif lafaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyattis hafuura qulqulluudhaan Maariyaam durbarraa kan ulfeeffame kan dhalate bara Phiilaaxoos Pheenxinichaattis kan dhiphate kan fannifame kan du'e kan awwaalames Si'oolittis kan gadi bu'e guyyaa sadaffaattis du'aa kan ka'e gara waaqaattis kan ol ba'e gara mirga isa hundumaa danda'u Waaqayyo Abbaa kan taa'u warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf achi kan deebi'u. Nana mana hafuura qulqulluutti tokkittii qulqullooftuu waldaa kiristiyaanaa ergamootaa tokkummaa qulqullootaa dhiifamuu cubbuu du'aa ka'uu foonii jireenya bara baraas ameen. Waaqayyo amantii kanatti hunduma keenya amma dhumaatti nuun haa eegu. Taa'aa amantooti. Beekame Birruu beekame Birruu ani sin cuupha maqaa Abbaatiif kan Ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis ameen. Laattaan Darajjee iddoo keessanitti deebi'aa. Laattaan Darajjee ani sin cuupha maqaa Abbaatiif kan Ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis ameen. Michuu Asaffaa Michuu Asaffaa ani sin cuupha maqaa Abbaatiif Ijaaraa Gaaddisaa
ijaraa gaaddisaa ani sin cuuba maqaa abbaatiif kan ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis ameen. Toraani Teshome Toraani Teshome sin cuuba maqaa abbaatiif kan ilmaatiin kan hafuura qulqulluutiinis ameen. warri mucoolii qabattan gara fuulduraatti kotta. Warri mucoolii qabattan maat asiqaa. Mucoolii warri qabattanii jirtan hundumtuu asiqaa. Toora galaa hundumti keessan. Asika gara kootti. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bishaaniif hafuura qulqulluudhaan lammaffaa kan isin dhalachiise cubbuu keessan hundumaas kan isinii dhiise ayyaana isaatiin jireenya bara baraatiif isin haa eegu. Ameen. Isin kan jaallatamtanii obboloota nana mucooliin kun cuuphaa qulqulluudhaan lammaffaa haaraatti dhalachuudhaan mucoolii Waaqayyoo ta'aniiru. Egaa isin warri sirna kanaaf dhuga baatota taatan gaafa hundaa jaalala Kiristoosiif isa amanamaa kadhata keessaniin isaan gargaaruudhaaf kan qophooftanii ta'a. Abboota isaaniitiif haadhota isaanii wajjin taatanii akka eegdaniif isa daraa jedhamtaniittu. Kunis hojii keessan ta'uunsaa yaada keessan keessa haa bulu. Isa fudhatan cuuphaa qulqulluu kanatti amanamanii akka guddatan adabaaf gorsa dubbii Waaqayyootiin isaan eegaa. Kanas gochuu akka dandeessan Waaqayyo ayyaana isaatiif eebba isaatiin isin haa gargaaru. Ameen. Amma kanatti aansinee mucooliin warri qabatan gara fuulduraatti galagalu. Warri kan as sinna gara kanatti hundumti keenya amantootatti galagallee dhaabanna. Mucooliin fuuldura jiru. Mucooliin amantootatti galagalanii dhaabatu. Harka keenya walitti rukutuudhaan mucoolii kana hin simanna. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Amma kanatti aansinee waraqaa ragaa kan cuuphaa qulqulluu isaaniif kennina. Beekame Birruu, Laatan Darajjee, Michuu Asaffaa, Ijaaraa Gaaddisaa, Tooraani Teshome. Harka keenya walitti rukunnaa irra deebinee Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Baga gammaddan eebba Waaqayyo isinii kenne kana mana keessan keessatti baay'ataa guddataa haa adeemu. Jireenya keessan Waaqayyo haa eebbisu. Iddoo keessanitti deebi'aatii taa'aa eebbifamaa.
Iddoo kanatti sagantaa geggeeffameef baay'ee Waaqayyoon galateeffannaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Obboloonni obboleettonni amantoonni isa kanarratti argamtanis Waaqayyoo hunduma keessan haa eebbisu isiniin jenna. Amma sirna waaqeffannaa keenyaatti deebi'uudhaan guyyaa har'aatiif kan nuu kenname kutaa sagalee macaafa qulqulluu dhaga'uu keenya fuuldura ijoollota keenyaaf kadhannaa iddoo barumsa isaanii dhaquudhaaf xinnoo yeroo isaaniitti darbee fi ijoolloti hundumtuu yeroo kana gara fuulduraatti dhufanii luba wandimmu akka isaaniif kadhatu gaafadha. Ijoolloti hundumtuu gara fuulduraatti kottaa. We now invite all children to come forward for prayer so that you can go to your Sunday school. All children, please come forward. Luba wandimmu gara fuulduraatti dhuftanii ijoollota keenyaaf erga kadhatanii booddee iddoo barumsa isaaniitti ergina. Egaa sagalee baay'een jiraachuun isaasi eebba Waaqayyoon haa galatu. Yeroo tokko hin dhaggeeffannaa ijoollota keenyas hin eebbifnaa. Warri ijoolloti keessanii qofaa dhaabachuu sodaatan yoo jiraatan wajjin dhaabadhaa. Isinii kadhatama malee homaa rakkinni hin jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu. Harka keessan gara isaaniitti qabaa isaaniif kadhannaa hin eebbifnaa. In kadhannaa hundumti keenya harka keenya gara isaaniitti qabne. Amanamaadhaaf tolaa kan taate yaa Waaqayyoo galanni maqaa keetiif haa ta'u. Ameen. Ijoollee gara waldaa kiristaanaa dhufan kanaaf maqaan kee haa eebbifamu. Ameen. Maatii ijoollee kanaan eebbifamaniif galanni siif haa ta'u. Ameen. Ijoolleen mana kee keessa jiran kun immoo yeroo kana fuula kee dura dhufanii si dura jiru yaa Waaqayyo mucummaa isaaniitii kaasanii si waaqessuutti jiru. Yeroo kana hafuura kee qulqulluudhaan waan isaan hojjetan hundumaa keessatti karaa keerra isaan buusi. Waan isaan baratan keessatti karaa keetti agarsiisi. Lammata waan isaan hin irraanfanne erga guddatanii illee deebi'anii waan inni yeroo mucaa ture baradhe nan yaadadha jedhanii inni qabee mana kee keessatti akka isaan dhaabu yaa Waaqayyo si kadhanna. Afurri kee mucolii ogeessota akka godhu beeknaa. Sagaleen kee dubbii Waaqayyoo humna qabeessaa mucolii ogeessota godha jedhamee caafamee jira. Sagalee keessa isaan barataniin ijoollee kanaaf ogummaa jireenyaa isaanii kenni. Ogummaa amantii isaanii kenni. Ogummaa hafuuraa isaanii kenni. Mana isaanii keessatti maatii wajjin ogummaa isaan ittiin jiraatan isaanii kenni. Mana barumsaatti ogummaa isaan ittiin warra kaan dura deddeebi'an isaanii kenni. Ati Waaqayyo waan taateef waan nu dhageessuuf waan ijoollee kana jaallattuuf waan maatii ijoollee kanaa jaallattuuf si galateeffanna. Warra isaan barsiisanii isaan gargaari isaan eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Ameen. Amma yeroo kanatti kutaa guyyaa har'aatii nuu kenname kutaa dubbisa duraa yerootti dhageenyu ta'a. Sagalee Waaqayyoo keessaatii macaafa raajichaa Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 7 jalqabee amma lakkoofsa 15tti kan jiru obboleessi keenya Tsaggaan gara kanatti dhiyaatee nuu dubbisa. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 7 jalqabee amma lakkoofsa 15tti. The book of Amos chapter 5 verses 7 through 15. Tam jirtu. Akkuma isaan jedhan ganama kanaaf kan nuu kenname macaafa Amoos raajichaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 hamma 15tti isa jiruun isinii dubbisa. Isin warra dhugaa nama dubbii hadhaatti giddirtanii qajeelchaas lafatti gadi uftaniif wayyoo. Isin
Inni urjii torbaa jedhamu urjii sadee jedhamu uume. Inni dukkana ifaa ganamatti diddiiru, guyyaa dukkaneessee halkan godhu. Inni bishaan galaana waamee lafarra diriirsus Waaqayyo, maqaan isaa Waaqayyoodha. Inni isa jabaa irratti dhaabbatee hin boochisa, masaraas balleessumaaf hin fida. Isin isa waggaa karaa dhalaa keessatti dhugaadhaaf falmu hin jibbitu. Nama dubbii hirrina hin qabne dubbatu hin ceeqqaatu. Isin nama dadhabaa dadhabsiistanii balleessitanii midhaansaa akka malee waan irraa fudhattanii fi dhagaa soofamaadhaan mana hin ijaartu, garuu keessa hin jiraattan. Iddoo dhaaba wayinii isa nama harkisu hin qopheessitu, garuu daadhii wayinichaa hin dhugdan. Isin warri nama qajeelaa cunqursitanii gabbarsuus feetanii nama dhabees fedhii akka hin arganne gootanii irraa daddarbaan keessan attam akka baay'ee ta'u, cubbuun keessanis attam akka guddaa ta'u beeka. Kanas kun yeroo ta'u hamaa waan ta'eefi namni hubataan yeroo akkanaa calluma hin jedha. Isin akka jiraattanitti wanta gaarii barbaadaa malee wanta hamaa gochuu hin barbaadinaa. Yoos akkuma isin jettan ta'a. Waaqayyo Gooftaan Maccaas dhuguma isinii wajjiniin jiraata. Wanta hamaa jibbaa, wanta gaariis jaalladhaa. Walga'ii karaa dhalaa keessatti dhugaan jabaatee akka dhaabatuuf yommus Waaqayyo Gooftaan Maccaa sanyii Yoosef keessatti warra hafanitti araara hin argisiisa ta'a. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Har'aachiif kan nuu kenname kutaa wangeelaa dhaabadhaachii dhaga'a. Wangeela Maariqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 jalqabee amma lakkoofsa 31tti kan jiru hin dhageenya. Wangeela Maariqoos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 jalqabee. The gospel reading is from the gospel according to St. Mark chapter 10, starting from verse 17. Yesus adeemuudhaaf karaarra yommuu bu'etti namichi tokko itti fiigee fuula isaa duratti jilbeenfatee, yaa barsiisaa gaarii jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a jedhee gaafate. Yesus immoo, maaliif gaarii naan jetta? Waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru. Abboommiin hin ajjeesini, hin ejjini, hin hatini, sobaan namarratti dhugaa hin ba'ini, gowwoomsaadhaan hin fudhatin, abbaa kee fi haadha keetiif ulfina kenni akka jedhu hin beekta jedheen. Namichi immoo deebisee, barsiisaa, kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheera jedheen. Yesus ilaalee isa jaallatee, waan tokkotu si duraa hir'ata. Dhaqii waan qabdu gurgurii warra deegaadhaaf kenni, Waaqa irratti badhaadhummaa hin fudhatta. Isa booddee immoo kottuu ana duukaa bu'i jedheen. Namichi kana yommuu dhaga'e qabeenya guddaa qaba waan tureef bifni isaa gurraacha'ee gaddees achi adeeme. Yesus yommusii naannoo isaa ilaalee bartoota isaatiin, warra qabeeyyiidhaa fi mootummaa Waaqayyootti galuun attam rakkisaadha jedhe.
bartoonni isaa dubbii isaatti na'anii dinqisiifatan. Yesuus garuu ammas ijoollee warra qabeenya isaanii amanatanii mootummaa Waaqayyootti galuun attamii dhiphuudha. Sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli qaawwal ilmoo keessa ba'uutu salphaadha jedhe. Kana irratti isaanii garmalee na'anii dinqisiifatanii egaa eenyutu fayyuu danda'a ree jedhaniin. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee namootaaf hin danda'amu, Waaqayyoof garuu akkas miti. Waaqayyoof wanti hundumtuu hin danda'ama jedhe. Phexros kana irratti kunoo nuyi hundumaa dhiibnee si duukaa buuneerra jedheen. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti hima, eenyullee mana yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis haadha yookiis abbaa yookiis ijoollee yookiis araddaa anaaf wangeelaaf jedhee kan dhiise bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen, obboloota, obboleettota, haadhota, ijoollota, araddaa dachaa 100 in argata. Bara dhufuttis jireenya bara baraachi in gala. Garuu baay'een warra dura jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'anii jiru. Warra hundumaa booddee jiru keessaa warra duraa kan ta'anis jiru jedhe. Ameen. Taa'aa Waaqa isin haa eebbisu. Beeksisa amantii kiristaanaa keenyaa sirna cuuphaa qulqulluu yeroo geggeessine beeksifanneerra sababii ta'eef irra deebi'uun hin barbaachisu. Amma kanatti aansinee kennaa waldaa kiristaanaatiif kenninu yeroo itti dhiyeessinuudha. Kennaa addaas kurnaffaa keenyaa kan guyyaarraa kenninus yoo jiraanne fuula Waaqayyoo duratti kennaa keenya dhiyeessina. Warri kennaa kana walitti qaban as dhiyaatanii Waaqayyoon nu galateeffatanii walitti qabuu itti fufu. Waaqayyo karaa hundumaatiin nagaaf fayyaa nuu kennee nu eebbisee asiin nu ga'eera. Kennaan nuyi kenninu Waaqayyoon waaqeffachuu keenya, galateeffachuu keenya, mana keenya keessa kan jiru, baankii keessa kan jiru, kanan qabu hundumtuu kan keeti. Isa kana garuu si galateeffachuudhaafan dhiyeesse jennee ulfina Waaqayyoof ittiin kennina. Haa kadhan hundumti keenya. Kadhanna hin galateeffanna mataa keenya gadi qabnee Waaqayyoon. Yaa Waaqayyoo, Waaqa guddaa, Waaqa jabaa, Waaqa bara baraan mootee jiraattu, galanni ulfinni guddin hundumtuu bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u. Jaalala kee taanaan yaa Waaqayyoo haala keessa turre, bu'aa bayii keessa darbine, yaa Waaqayyoo waan hundumaa keessatti nu wajjin taatee nu eeddee nu tiksitee, sana hundumaa keessa nu dabarsitee, har'a immoo yaa Waaqayyo jaalala kee taanaan akkaataa kanatti gaaddisa mana keetii jalatti argamne akkasi waaqeffannu, akkasi galateeffannu, carraa kana waan nu laatteef maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin galannii ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Ameen. Ammas egaa yaa Waaqayyo situ nagaa nuuf kenni, situ fayyaa nuuf kenni, baanee akka gallu, yaa Waaqayyo hojjennee akka argannu gooftaa situ nu gargaare. Fayyaati nuuf laatte, nagaati nuuf laatte keessattis immoo yaa Waaqayyo hojjennee isa arganne isa baay'ee keessaatii waan xinnoo ishee qabannee gooftaa ijaarsa mana keetiitiif babal'isa wangeelaatiif kan ta'u fudhannee dhufneerra. Gooftaa hiixachuu kana yaa Waaqayyo kennaa kana waan nu barsiisteef gooftaa nama kanaas gootee kaka'umsa kana waan keessa keenya keesseef galanni ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Masigaa yaa Waaqayyo isa laannu kana hojii mana keetii babal'isuu wangeelaatiif ijaarsa mana keetiif akka ta'u gooftaa akkati eebbistu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Warra kennuu utuu barbaadanii of harkaa dhabanis yaa Waaqayyo ayyaana kee eebba keessa waaqarraatiin akka isaan yaadattu si kadhannaa jaalala kee nuuf haa ta'u.
gooftaa yeroo keenya bara keenya sagantaa kana booddee jiru hundumaa harka keetti dabarsinee laanna jalqaba hamma dhumaatti nu wajjiniin ta'i. Maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. Ameen. kennaa keenyaa kennu ittuma fufaa kanattaan sinee sagalee waaqayyoo yerootti dhageenyu ta'a. Guyyaa irraa sagalee waaqayyoo kan nu dhageessisu obboleessa keenya luba wandimmuudha. Isaaf yeroo kennina. Waaqayyo karaa sagalee isaatii hunduma keenyatti dubbatu. Gooftaanis na eebbisu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hunduma keessaniif nagaa konneessaa akkam jirtu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo warra guyyaa har'aa ijoollee keessan cuupsifattaniif baga ayyaana guddaa kanaan ija kakuu keessanii fuula waldaa kiristaanaa duratti ija kakuu gaa'ilaa jechuudha. Cuupsifachuudhaan isin ga'in jedha. Waaqayyoof galanna ta'u. Waldaanis baga gammanne baga namni waldaa kiristaanaatti dabalame. Sagalee Waaqayyoo iddoodhuma amma nu dubbifame keessaa ilaalla. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 17 kaasee amma lakkoofsa 31tti kan jiru walii wajjin ilaalla. Isa dursinee garuu mataa keenya gadi qabannee mee Waaqayyoon kadhanna. Dubbiin koo akka ibidda gubuuti, akka burruusa dhagaa kattaa caccabsuuti jettee karaa raajichaa saba keetti dubbatte. Dubbiin kee gara namaa yeroo dhufu dhuguma waan hojjetu qaba. Dubbii kee dhaga'uun fayyinatti nama geessa. Dubbii kee dhaga'uun gaaffii namaarraa nama fura. Dubbii kee keessaa waan nu baadhannee dhufneef gara mana keenyaatii waan nutti rakkataa turree dhufneefi furmaatatu jira. Yaa Waaqayyo si kadhannaa nuyi calluma jenna gab jenna yeroo kana nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Sagalee wangeelaa yeroo nu waan jennu dhabne nu dubbatee nuttis dubbatee haala hundumaa nu mijeessee argineerra. Karaa cufame banee argineerra. Dukkana keenya ibsee argineerra.
har'as kadhannaa gooftaa hafuura qulqulluu dubbii wangeela keetiitiin gara keenya kottuu jireenya keenya keessatti hojii hojjedhu. Jireenya keenya gidduu keenyatti keessumaa har'a waldaa kana keessatti namoota fuula kee dura jirru keessatti hojii kee sagalee kee keessaan hojjedhu. Dubbii kee yeroo dhageenyu wanta dhiisuu qabnu, waan lafa kaa'uu qabnu lafa keenyee, waan fudhannee ol qabnee ba'uu qabnu immoo akka ol kaafnu akka ati nu gargaartu si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaatiin ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Utaalloonis akkana qabuutti natti fakkaata, na dhiisaa jira. Kanaaf lallabuu nan danda'a. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sagalee amma dubbifame irra deebi'een dubbisu lubi sirriitti nu dubbisaniiru. Dargaggeessi tokkoo fi dargaggeessi sooressi jedha Maatiyos. Yesuus Kiristoos haasaa isaan walii wajjin haasaan yookiin dubbii isaan walii wajjin dubbatan irraa jalqabaa seenaa kana seenessuu Maarqos. Maarqos inni wangeela kana caafe isa dursee kutaa gara isa jalqabaa keessatti wangeeluma Maatiyos kana boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa kaasee Yesuus Kiristoos kutaa biyya Yihuudaa gama Yordaanos akka inni dhufe dubbatee jalqaba. Akkuma beektanii wangeela Maarqos keessatti Yesuus Kiristoos tajaajila isaa irra caalaa kutaa biyya Galiilaa keessatti tajaajile. Kanaaf yoo wangeela Maarqos keessaa gara jalqabaati gara dhuftanii gara fuulduraatti dhuftanii isaa gara kutaa biyya Galiilaa keessaa tajaajila isaa xumuraa gara Yerusaalemitti dhiyaatu argitu. Amma gara Yerusaalemitti adeemaa jira gama kutaa biyya Yihuudaa lixee kutaa biyya Yihuudaa immoo gama Yordaanos ga'eera Yesuus Kiristoos. Yeroo kana namoonni warri Faarisootaa yoo lakkoofsa 1-12 ilaaltan wangeela Maarqos boqonnaa 10 namoonni warra Faarisootaa keessaa gara isaa dhufanii waa'ee walii kuwaadha manaaf abbaa manaa Yesuusiin qoruudhaaf gaaffii dhiyeessanii. Isa qoruudhaaf gaaffii gaafatanii jedha. Museenooti caaffata ishee kennee fi gadhiisuu hin danda'a jedheera. Ati immoo maal jetta jedhanii akkuma torbanarraa sirriitti sagalee Waaqayyoo keessatti ilaalle karaa sagalee Waaqayyoo torbanarraa nu lallabameetiin jechuu kooti. Achumaan Yesuus Kiristoos waan Waaqayyoo walitti hidhee namni gargar hin baasinii deebii jedhu kenne. Abbaa manaa fi haadha manaa Waaqayyotu tokko taasisee Waaqayyotu walitti hidhee namni kan Waaqayyo walitti hidhe kanaa gargar hin hiikinii. Museen isintu dhaga'uu dinnaani boqu jabeessa waan taataniif mata jabina keessanii irraa afuu dadhabee caaffata se'a kennuuf gaa erga ta'e immoo manaa gad ari'atee hidhee gad hin dhiisinii. Egaa caaffata se'a kennuuf kan jedhee dubbii Waaqayyoota akkasi waan ta'eef utuu hin taane Museen mata jabina keessaniif iyyuu kana isinii himee isin rakkifnaan jedhee deebii laateef. Garuu dubbii Waaqayyoo isa jalqaba gara jalqabaatti dubbatame irratti karoorri Waaqayyoo yeroo abbaan manaa fi haati manaa gara walii dhufanu karoorri Waaqayyoo akeekisaa wal danda'anii walii obsanii amma dhumaatti wal baatanii walii wajjin jiraachuudha malee yoo takka deemaniitti toluu didee walii kuu miti. Kanaafuu waliin hiiksisinaayi jedhee gorsa kenne Yesuus Kiristoos. Isaa gorsa kana kennee xumuree namoonni gidduudhumaan ija kakuu gaa'ila isaanii baatanii akka keessanirraa akka warra ijoollee cuubsifattanii gara Yesuus Kiristoositti fidanii. Mucolii keenya qaqqabatee nuufa eebbisu jedhanii gara Yesuus Kiristoositti fidanii. Achumaan bartooti isaa kuni lakkoofsa 13-16 gubbaatti jira. Kutaa isaa har'aa dursee jira jechuudha. Bartoonni isaa deemaasi ijoollee akkam gara isaa fiddu jedhanii itti dheekkamanii. Mucolii gara isaa fiddu mucolii xixinnoo waan beekne gara isaa gara goofticha isa qulqulluu fidduu isin. Eessa akka dhaqaa jirtan beektu nama amantii geggeessu kana. Nama amantii geggeessu hangafa amantii nama ta'e gara isaa akkam dhuftu gara isaa dinqii hojjetu gara isaa waaqa ta'ee dhufe gara isaa eeggataa jirruutti akkamii mucolii fiddu isin maal taatan hin tuffattanii jedhanii dheekkamanii dhoowwanii jedha. Achuma gidduudhaan garaan Yesuus Kiristoos immoo gara mucolii dhaqe. Jennaan
hin dhowwinaa dhiisaa. Mootummaa Waaqayyoo kan akkasiitiif jedheen. Dubbii in dubbate kana isanni bartoota isaatiin jecha inni bartoota isaatiin jedhe lakkisaa mucoliin gara koo haa dhufanii hin dhowwinaa mootummaan Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a. Ani dhuguman isinitti himaa eenyullee mootummaa Waaqayyoo akka mucaan simattutti kan hin simanne ittiin galu jedhee mucolii haammatee harka isaa mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa warra xixinnoo haammatu, isa warra xixinnoo kabaju, isa warra xixinnoo qaqqabatu bira ga'ee Yesuus Kiristoosiif galanni isaaf haa ta'u. Hojiidhuma Waaqayyoota akkasi. Warri beektonni akka qaana'anii fi Waaqayyo gowwoota biyya lafaa filatee jedha. Mucolii haammatee qaqqabate Yesuus Kiristoos dhaqee haammate kan jedhu macaafa keessatti hin argitan. Bartoota isaa keessaa tokko haammate Yihudaatu dhaqee haammatee dhungate kan jedhu hin argitu. Yesuus bartoota isaa haammate abaluunfaa haammate kan jedhu hin argitan. Haammateera ta'a macaafa keessatti wangeela keessatti baay'ee hin argitan jechuu kooti malee. Yesuus Kiristoos garuu iddoo kanatti mucolii haammatee harka isaa mataa isaanii irra kaa'ee isaan eebbise jedha. Eebba Waaqayyootiin isaan eebbise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isaa maaliif dheekkamtu? Maaliif maatii isaanii rifachiiftu? Maaliif dhowwitu? Maaf itti dheekkamtu? Mootummaan Waaqayyoo kan warra akkasiiti. Mootummaan Waaqayyoo kan warra akkasumatti homaa tokko waan abdatanii, waan itti hirkatanii, waan ilaalanii tuun qabaatin ofuma isaanii akka jiranitti irraatuu hambisin utuu hin dhoksin akkuma jirutti ofii isaanii fidanii warra gara kootti dhiyaataniiti. Mootummaan Waaqayyoo maaliif dhowwitu jedheen? Namni mootummaa Waaqayyootti amma gara Yerusaalemitti dhiyaataa jiru gatii ta'ee fi Yesuus Kiristoos kana keessa waa'ee mootummaa Waaqayyoo kaasee isaanitti dubbatee darbuu barbaadeera. Maaliif namoota baay'ee bartoota isaa duwwaatu hin taane namoota baay'eetu isaan duukaa jira. Namooti baay'een isaan duukaa adeemaa jiran kun immoo warra amantii warra Yihuudootaa hordofanii, warri kaan warra Faarisootaatii, warri kaan warra macaafa beekanii gatii ta'anii fi namni hojii gaarii hojjechuudhaan hin fayyaa, namni abboommii eeguudhaan hin fayyaa jedhanii warra amanantu as jira. Namni hojii gaarii hojjechuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'a jedhanii warra amanantu duukaa jira. Yesuusiin duukaa yeroo kana. Kanaaf inni immoo maal jedhaa? Mootummaa Waaqayyoo kan warra waa hojjechuu hin beekne, kan warra ganaa waa baranii, kan warra ganaa waa beekanii, kan warra ganaa guddataniiti malee mootummaan Waaqayyoo kan warra waan godhan beekanii miti. Mootummaan Waaqayyoo kan warra waan godhan hin beekneeti jedheen. Isaan kana jedhee ka'ee karaarra bu'e. Karaarra bu'ee jedha. Karaa gara Yerusaalemitti geessurra bu'e Yesuus Kiristoos. Akka inni karaa gara Yerusaalemitti geessurra bu'eeni namichi sooressi tokko fiigee Yesuus Kiristoosiin mataadhaan ba'ee miilla isaa fuula isaa dura jilbeenfatee Yesuus Kiristoosiin adeemuu dhowwe. Fuula isaa dura fiigee jilbeenfatee yaa barsiisaa jedhe. Maatiyos garuu barsiisaa gaarii jedhee yaa barsiisaa gaarii jedhe asitti. Maatiyos garuu barsiisa jedhee jedha. Inni Maarqos maal jedha? Yaa barsiisaa mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf maal godhuu jedhee gaafatee jedha Maarqos. Maatiyos immoo yaa barsiisaa mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf hojii gaarii maal hojjedhu? Hojiin gaariin hojjechuu qabu maalidha jedhee gaafatee jedha. Iddoo lammanittuu Yesuus waan inni jedhetti akka inni react godhe, akka inni waan inni jedhe irraa jalqabee iddoo lammanittuu ibsameera. Maarqos attam gaarii naan jetta? Barsiisaa gaarii naan jetta? Gaariin Waaqayyo tokkicha duwwaa malee lafarra hin jiru. Namni gaariin tokkoyyuu lafarra hin jiru jedha. Maatiyos immoo attam waa'ee hojii gaarii hojjechuu na gaafatta?
lafarratti namni hojii gaarii hojjechuu danda'u tokko illee hin jiru. Waaqayyo duwwaatu hojii gaarii hojjechuu danda'a jedhee deebise jedha. Maatiyos 19 irraa dhattanii in argattu. Akkuma Maarqos keessatti seeneffametti achittis seeneffamee jira. Mootummaa waaqayyootti galuu kan danda'amu akka amantii warra Yihuudootaatti hojii toora galee abboommii toora galee kenname ifaa ta'ee raawwachuudhaani. Warra Yihuudootaatiif waaqayyoo wajjin jiraachuu amantii warra Yihuudootaa yookiin Judaayizim isa jedhamu keessatti namni mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuusaa, namni amantii keessa jiraachuusaa kan argisiisu abboommota waaqayyoo keessumaa warra karaa Musee kennaman sana toora galchanii hojjechuu raawwachuudha. Mana qulqullummaa Yerusaalemitti immoo waggaatti al tokko dhaqanii achitti sagaduudha. Magaalaa Yerusaalemitti immoo yerootti miilla ofii deddeebisuudha. Magaalaa waaqayyo keessa jiru, iddoo waaqayyo jiru, iddoo manni qulqullummaa waaqayyo jiru, iddoo bidiruu kakuu waaqayyo, iddoo abboommii waaqayyo jiru achitti deddeebi'uudhaan fayyama. Amantii hojii toora galee hojjetamu raawwachuudhaan fayya namni. Namichi dargaggoon kunis kanarraa waan adda ta'e amana miti. Akkaataan itti dhufee dhiyaate kan warra Faarisootaarraa adda. Akkaataan itti dhufee Yesuusitti dhiyaate warri Faarisootaa Yesuusiif jilbeenfatanii beekani. Fuula Yesuus duran jilbeenfatanu. Ofii eenyumatu gooftummaa akkasii kenneesi jedhuun isaan. Annuwoo warri geggeessitoota amantaa jirraa ati ofii eessaa baate ofii gooftummaa maaliitiin kana hojjettaa jedhu warri Fariisootaa. Namichi kunis jaruma keessa garuu akkaataan itti dhiyaate dhufee miilla isaatiin jilba isaa lafatti dhufee fuula isaa dura jilbeenfatee barsiisaa mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maal gochuun naaf ta'a jedhee gaafate. Akkaataan itti dhiyaate Yesuusiif kabaja waan kennu haa ta'uyyuu malee namichi kun akka warri Farisootaa yaadanutti yaada garuu namni waa gochuudhaan mootummaa waaqayyootti gala. That's all. Namni abboommii toora gale raawwachuudhaan mootummaa waaqayyoo harka keessa galfata. Kanaafi namichi kun immoo sooressaa waan seerri barbaadu gatii baasuu iyyuu haa ta'u malee qabatee mootummaa waaqayyoo akka harka keessa galfatee beekuu barbaada, mirkaneeffachuu barbaada. Kanaafi namni kun mucummaa isaatii kaasee nama seera eegu gatii ta'eefi wanti na afte yoo jiraate qabeenya koo illee gurguradhe horiin harka jiruun illee waan na afte sana guutuun narra jiraata jedhee yaadeera. Wanta isa afte gaafataa jira malee namichi kun karaa mootummaa waaqayyootti galanu naan galle jedhee miti kan yaadaa jiru. Namni kun karaa mootummaa waaqayyootti galu isa kami jedhee miti kan yaadaa jiru. No, namichi kun ani nama mucummaa kooti kaasee seera eeguudha. Ani nama ijoollummaa kooti kaasee seera eegaa guddateedha. Garuu wanti na jalaa miliqxe jiraachuu dandeessi. Isheen na jalaa miliqxe kun maal akka taate gooftaa koo adaraa na biraan darbinii natti himi jedheen. Yesuus Kiristoos garaa isaa keessatti arge. Kanaaf barsiisaa gaarii naan hin jedhin jedheen. Ati namni hojii gaarii hojjechuudhaan qajeelummaa argata waaqayyoon duratti jettee yaadda gatii ta'eefi barsiisaa gaarii naan hin jedhini. Wanti naan jettu gaarii yoo fakkaateyyuu isa dudda duuba immoo amantii bara dheeraadhaaf ijaaramee jiru tokko jira. Namni hojii gaarii yoo hojjete mootummaa waaqayyoo harka keessa galfateera kan jedhu jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ifate Yesuus ta'u jedheen. Ani kanan dhufee fi karaa namni ittiin fayyu karaa gara biraa karaa isiniin hojii gaarii hojjechuudhaan argachuu hin dandeenye. Abboommota qofaa eeguudhaan karaa isin bira ga'uu hin dandeenye karaa baname karaa haaraa isinitti himuudhaafan dhufee jedheen. Yesuus akka jedhe maal abboommiin arginee jedheen. Abboommiin jira miti isin bira abboommii keessatti Museen kan jedhe hin ejjeesinii, hin ejjinii, hin hatinii, sobaan namarratti dhugaa hin bayinii, gowwoomsuudhaanis hin fudhatinii, abbaa kee fi haadha kee fi ulfina kennii akka jedhu hin beekta miti ree jedheen. Maaliif namichis nan beeka kan jedhu kana beeka gati ta'eef maal beekta miti kana abboommii waan inni jedhu jennaan. Maal isumaadha isa ijoollummaa kooti mucummaa kooti kaasee eegaan ture rakkoo maaliif jira waaqayyo si haa eebbisu waan jedhe fakkaata. Gammadee kolfe itti tole isallee ijoollummaa kooti kaasee an sanyii warra amantaati isa eegaan guddadhe gammadee kolfe. In gammadee deebi Yesuusitti isa kana ani hundumaa kana hundumaa jedhe
Ani kana hundumaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwadheera. Isa taanaanoo wanti harkaa miliqxee naafte jedhee yaadu hin jiru jedhe. Yesus duraanuu barsiisaa gaarii naan hin jedhinii. Waa'ee hojii gaarii hojjechuu nan gaafatin akka Maatewos jedhetti kan inni jedhu kana keessatti argitu. Alanni dhufee fuula isaa dura jilba isaa gadi cufee jilbeenfatu Yesus Kiristoos immoo dugda isaa duuba bara dheeraadhaaf amantii warra Yihuudootaa keessatti waan ijaaramee jiru. Namni hojii gaarii hojjechuudhaan Waaqayyo duratti qajeelummaa argatee jireenya bara baraatti gala kan jedhu sana isa utubaa dheeraa irratti caafamee dugda isaa duuba jiru ilaala ture Yesus Kiristoos. Kanaaf jecha gaarii fakkaatu kana ifate barsiisaa gaarii naan hin jedhin. Gaariin tokkicha duwwaadha, Waaqayyo duwwaadha. Lafa irratti namni tokkittiin hojii gaarii hojjetee qabu hin jiru. Isa kanan si gara sitti argaa jiran jilbi kee jilbeenfateera. Si gara si garuu ol ka'ee dheeratee kan hin jilbeenfanne natti mul'ataa kan jiru tokko jira. Amantii kee namni hojii gaarii hojjechuudhaan abboommota toora galanii jiran eeguudhaan hin fayya kan jedhutu ol dheeratee natti mul'ataa jira. Utubaa sana jala jilbeenfattee jirta na dura duwwaa miti jedheen. Abboommota eeguudhaan Waaqayyo duratti qajeelaa ta'uun hin danda'amu jedheen. Jireenya bara baraa barbaaddaa? Dhuguma jireenya bara baraa barbaaddaa tamma jedheen. Dhuguma jireenya bara baraatti galuu barbaaddaa? Akkasitti caafamee hin jiru. Anatu isin haasofsiisaa jira. Jireenya bara baraatti galuu barbaaddaa? Waan hundumaa gooteetta. Baay'ee gaariidha. Garuu waan tokkittii si hafe. Wanti si jalaa irratti tokkittiidha jedheen. Jireenya bara baraatti galuudhaaf waan hin barbaachifne nama wajjin rakkataa kan jirtu ganamaa galgala sammuu kee qabatee kan jiru jireenya bara baraatti galuudhaaf immoo tokkuma Waaqayyoon duratti kan hin barbaachifne halkanii guyyaa kan qabattee si duukaa deemu amantii isa warra Yihuudootaatti ijaaramee si dugda duuba jirutti dabalatee wanti tokko jira jedheen. Jireenya bara baraatti yoo garuu barbaadde garaa kee guutuu amantii kee irra keeyattee ija kee irra keeyattee kan jirtu dhaqiitii qabeenya kee mana jiru hunduma isaa gurgurii warra hiyyeessotaa kenni achii deebi'i na duukaa bu'i jedheen. Waaqayyoof galanna ta'u. Jireenya bara baraatti galuu barbaaddaa? Wanti barbaachisu kan biraa miti na duukaa bu'i. Dhaqi qabeenya kee gurguriitii warra deegaadhaaf kenni hiyyeessotaaf kenni ati garuu isa achitti dhiisiitii kottuu na duukaa bu'i. Itti dhiyaattee achumatti deddeebitee kennitee kaatee achumatti deddeebitee ollaa isaa jiraatta taanaan yaa bada gadhe deebitee achuma dhaxxaa hin falmattaa naa deebisaa jettaa. Dhaqi kenni achirraa immoo fagaadhu gara kootti deebii na duukaa bu'i jedheen. Kanaan fayyuu dandeessa jireenya bara baraatti galuu kan dandeessu kanaan jedheen. Barsiisa amantii warra Yihuudootaatti qabamanii deddeebi'uudhaan jireenya bara baraatti hin galamu. Akka barsiisa amantii warra Yihuudootaatti namni sooressi Waaqayyoon biraa kan eebbifameedha. Hiyyeessi immoo kan abaarameedha. Iyyumni milikkita abaaramuuti. Akka amantii warra Yihuudootaatti. Akka bara kana immoo prosperity gospel jedhamanii warri wangeela soorumaa namatti lallabanitti iyyumni milikkita abaaramuuti. Maal akkam namni soora hiyyeessa ta'a namni Yesuus isiniin jedhu isinitti dhufanii warri bara keenya. Warri bara durii hiyyeessa taananati Waaqayyo si abaareera abboommi cabsitee yookiin immoo saba Waaqayyo keessaa miti ati sanyii abaaramaadhaati kanaaf hiyyoomte isiniin jedhu. Warri bara keenyaa immoo prosperity gospel sana warri lallaban immoo ati nama Yesuus miti? Akkamitti horii of irraa dhabda? Akkamitti yoomta? Akkam dhukkubsatta? Guyyaa biraa isinitti dubbadheen beeku. Nama dhukkubsatee du'uutti adeemaa jirutu ani nan dhukkuban. Maqaa Yesuusiin an nama Kiristoos akkamsi dhukkube naan jetta. Jedhee nutti falma. Naman beekuudha. Maal ba'aa cimaa dargaggeessa ol hin kaasne ol kaastee mataatti baattee deemti magaalaa keessa. Maal taatee maaloo mana taa'ii si dhukkubeera sitti cimee jira ba'aa kana deeminarraa Yesuus koofa na fayyiseera nan dhukkubana waan tokko iyyuu dhukkubsadhu an dhukkuba tokko illee hin qabu.
dookteriin si dhukkubaa jedheeraan ragaa dhukkubsattuu ta'uu ishee of harkaa qabdi. Nan dhukkubeetti. Na dhukkuba garuu Yesuus Kiristoos dhukkuba kanarraa na fayyisuu danda'a. Kanadhaan ni sirriin. Na dhukkuba yoon dhukkuba kanaan du'es immoo lafan naqu beeka. Dhukkubi kun lafarra bara dheeraa turuu na dhowwuu danda'a. Dhukkubi kun garuu Yesuus bira dhaquu nan dhowwu. Angooftaa koo Yesuus Kiristoositti amaneera. Dhukkubi narratti gooftummaan qabuudha deebiinsaa. Malee deebiinsaa dhugaa jiru nu warra waaqarraa qilleensarra jirru miti nu nama afoon uffannee jirra. Wanti nama dhukkubsachiisu nu dhukkubsachiisa. Wanti nama boosisu Yesuus Kiristoosii nu boosiseera. Wanti nama gaddisiisu garaa Yesuus Kiristoosii nu raaseera. Ilaalee gaddee Maartaan faani roobu'aani boo'eera wajjiniin Maariyaam faani roobu'aani mimmaansaa buuseera. Boo'eera Yesuus macaafa qulqulluu keessatti nama ta'ee nama guutuu ta'ee gatii dhufeef. Wanti namarra ga'u wanti nama miidhu nu ergamaa waaqaa miti namootaa nurra ga'uu danda'a. Garuu waan tokkodha kan nu beennu nuyi amantii Kiristoos Yesuus irratti qabnuun itti dhaqnaa. Akkuma Daawiti ati gaachanaa fi eeboo fudhattee natti dhuftee ani garuu maqaa Waaqayyo gooftaa maccaa maqaa Waaqa Israa'eliin sitti dhufa jedhee furrisa tokkitti qabateetti dhaqee amantii keenyaa furrisa isaa qabanneetti dhannan warra wanta nutti dhufutti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Malee akka ergamaa waaqaa ta'anitti of yaadnee naasofnu miti. Kanaaf Yesuus Kiristoos namicha kanaan dhaqiitii horii kee kana qabeenya kee kana gurguriitii ala sana dhuguma waa'ee mootummaa Waaqayyoo sirriitti yaaduu dandeessaa jedheen. Dhuguma waa'ee mootummaa Waaqayyoo argita. Amma mootummaa Waaqayyoo keessa badhaadhummaa isa waaqarraa arguu kan si dhowwee badhaadhummaa lafarraati badhaadhummaa waaqarratti walitti qabamee jiru argitaa dhaqi gurgurii kottu jedheen. Akkuma sila gammadee kolfe akkuma silatti itti tolee seeqataa Yesuus irra maala doosa kana mucummaa kootii kaasee na raawwadhe akkuma jedhee sooressichi alana amma maadii Yesuus dubbii balleessaa jira hin gadde amma qabeenya kee gurgurinaan jedhaa horii isaa baay'ee jaallata waan tureefidha. Macaafa takka jedha horii isaa qabeenya isaa baay'ee jaallata gati ta'e alanallee qoosaas akkasii kana hin ta'u ani na gaddisiisa gaamma wanti Yesuus jedhe na dhukkuba gaanamma amma na dhukkubaa isa painful na dhukkuba akkam qabeenya kee gurgurinaan jedha xaaree rakkadhee gatii baasee san argadhe maaliif gurgurii hiyyeessotaa kenninaan jedha hiyyeessonni hojjetanii horanii akka koo utuun kana biran darbinii waan tokko isinitti hima. Qabeenya ofii gurguranii namaa hiruudhaan mootummaa Waaqayyootti hin galamu. Yesuus isa barsiisaa jira miti. Warri horii qabdan baankiidhaa baastanii namaa hiruudhaan mootummaa Waaqayyootti hin galtanii. Yoo kanaaf kennitu ta'e hin kenninaa. Hiyyeessa biyya keenyaa gargaaruudhaaf garaa keessa Waaqayyo kaasee baankiidhaa fuutanii kan ergitanu anaan immoo asumaan Yerusaalemiin na eessee gubbaa waaqarraa na galchettanii yaaddoo ta'e saantima tokkoon erginaa. Baankii isiniif haa ta'u. Karaan ittiin mootummaa Waaqayyootti galan isa miti. Yesuus isa jechaa jira miti. Ati qabeenya kee amanataa jirtaa jedhaan ofirraa achi butiitii na duukaa bu'eedhaan. Amantii keetuyyuu ana inni tittinaasaa jirtu mootummaa Waaqayyoo fidee gara biyya lafaa dhufee jedheen. Mootummaan Waaqayyoo Yesuus Kiristoos keessaan dhufee sin gidduu jiraa jedheen. Kunoo Galiilaadhaa jalqabee Yerusaalemiin ga'uuf jenna na duukaa jirta laalaa jirta waantan dubbadhu waa'ee mootummaa Waaqayyooti jedheen ati garuu garaan kee amanannaan kee qabeenya kee irra jiraa jedheen. Isarra garaa kee gara kootti deebisiitii na duukaa bu'ii otuu hojii gaariin isin otuu tattaafachuun isin otuu qaxalee namaa kan horii horachuudhaaf tattaafattu ta'uu kenni isin garaa kee guutuudhaan garuu fayyinaaf qajeelummaadhaaf jireenya bara baraatiif isa Waaqayyo biyya lafaatti argettamanii jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namooti tokko tokko garbicha keetii kennin eebbifamtaa siin jedhe isiniin jechuu danda'u dhufanii asiin geenye ta'a biyya keenya guutee jira. Garbicha kootii birrii 1,000 kenni siin jedhe shibirri ilaal jedhee tokko dhufee jedhanii. Nama kana yoom maqaa dhahe hin beektu. Keessumaa namoonni naannoo tokko hin beektu yoom maqaa dhahe. Naannoo siin turtanis gaheera namni kun. Shibir isinii garbicha afuurri qulqulluun garbicha kootii birrii 1,000 kenni siin jedhaa jedheen jedhan.
tokkommoo numa aniyuu beekasa fiizikaalii imamma gooftaan Yesuus Kiristoos garbicha sangaa kana gurgurii garbicha kooti birrii 1,000 kennisiin jedhaa jedheen haadha isaatiin. Hin jedhu Yesuus. Yoonni birrii 1,000 qabaate harkaa fudhadhu isa haadha isaa harkaa birrii sobee saamuu barbaaduun. Mootummaan Waaqayyoo waa'ee horii mitiidha. Horiin keessi wajjin habadu. Mootummaa Waaqayyoo horiidhaan bitachuu barbaadde jedhe Phexros. Haaleluyyaa. Mootummaa Waaqayyoo horiidhaan geeddaruu barbaadde jedhe. Simoon immoo maali namichichi? Akka Phexros hafuura qulqulluudhaan dubbatu arge, akka hafuurri qulqulluun humna guddaa qabu arge, akka dhukkubsatoonni fayyan arge, akka gaadidduun isaa nama fayyisu arge, akka Phexros wanta jalqabaa ka'ee jiru toora galchee beeku arge. Hafuura qulqulluu isa keessaan dubbatu kanatu kana nama gorsaa. Kanaaf jedhe sooressa namichi kunis dhaqee Phexrositti horiitti fidee adaraa waanuma hojjettu akkan hojjechuu danda'u na gargaari jedheen. Horiin keessi wajjin habadu jedheen. Mootummaa Waaqayyoo horiidhaan fudhachuu barbaadde jedhe. Mootummaa Waaqayyootiif horii waliin argani. Yesuus takka jedhama. Haqii gurgurii kenni kottu na duukaa bu'i. Mootummaa Waaqayyoo keessaa leexaa ofii Waaqayyoon duukaa bu'u. Amantiidhaan deemu. Horiin hin barbaachisu. Taaksiin hin kaffalamu. Baasiidhaan hin deemnu lakkii samitiin hin jechaa jiru. Mootummaa Waaqayyoo horiidhaan bitachuu barbaaddu yoo ta'e hin dandeessani. Hin dandeenyu. Sagalee Waaqayyootiin mootummaa Waaqayyoo Yesuus Kiristoos keessa ta'ee gara keenya dhufeera. Waaqayyoof galanna ta'u. Akkasitti Waaqayyoo ituu mootummaa Waaqayyoo horiidhaan bitama ta'ee aniif isin iyyuu yoo na as hin jirru. Waaqayyo warra horii ga'aa walitti qabatanii mootummaa Waaqayyootiin bitatan warra hin qabne kana Yesuus Kiristoosiin nu ergee nu bitatee asitti nama nu taasisee nu waame. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf kanuma booda bartooti isaa akka jedhan itti deebi'e Yesuus lakkoofsa 23 amma 27tti. Egaa yoo akkas ta'e akka jedheen ijoolleedheen bartoota isaatti garagale ijoollee namni warri qabeeyyiin mootummaa Waaqayyootti galuun akkam dhiphisaadhaa jedheen bartoota isaatiin haasa'a. Ammas itti garagalee ijoollee namni sooressi mootummaa Waaqayyootti galuurraa gaalli qaawwaa ilmoo keessa yoo darbite salphataa jedheen. Qaawwaa ilmoo beektu miti? Al tokko amma hin dandeenyu warri mana sirrii kennu kun kirrii sana keessa baasuu hin dandeenyu. Amma galanni isaaf haa ta'u ijoolleetti waammanna kaa'u seen diddi. Duritti nu waammatu amma ijoolleetti waammanna. Maaliif asenne asiin baafna. Asenne asiin baasuuf fuuchoo ladhan nu lafa bu'eera. Achi miti. Gaalli amma naga'u suni qaawwaa ilmoo keessa yoo ba'e salphataa Yesuus Kiristoos maal jechuu isaati hin danda'amu. Namni sooressi sooruma isaa amanatu mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Mootummaa Waaqayyoo sooroma ofiitu hin taane garaa guutuu Waaqayyoo amanachuudha. Hojii Waaqayyoo namaa hojjetu amanachuudha. Isa Waaqayyoo kenne amanachuudha jedhee dubbate. Waaqayyoof haa ta'u. Jennaan bartoonni isaa gar malee dinqifatanii na'ani jedha. Amma sooressicha duwwaa miti bartoota Yesuusitti dhufte gudiin gar malee dinqifatanii egaa erga akkas ta'eedha walitti garagalanii egaa erga akkas ta'e ijoollee eenyutu fayyuu danda'a ree jedhan. Egaa erga akkas ta'e erga namichi sooressi beennu naannoo keenyatti beennu kun erga abbaan qabeenyaan fayyu ta'e ijoollee eenyutu fayyuu danda'a ree? Erga namichi kun fayyu ta'e eenyu fayyuu danda'a ree? Maal jechuudha ree jedhan. In arge Yesuus. Macaafa kana keessa kutaa amma dubbifanne yoo ilaaltan si'a sadii Yesuus in ilaalee jedha. Tokko namichi sooressichi yeroo inni kana hundumaa mucummaa kooti raawwadhe jalqabee raawwadhe yeroo inni jedhu Yesuus Kiristoos ilaalee isa jaallate jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama akka biyya lafaatti yaadu jaallate. Ilaalee isa jaallate jedha. Feekii miti kun jaalala dhugaati. Ilaalee isa jaallate jedha. Kormee koo amma gaa tokko si afaa dhinachi booda garuu Yesuus Kiristoos jaallateera. Waa'ee namicha dargaggeessa kanaa sana booda waan itti fufee jiru barreeffameen jiru. Garuu Yesuus Kiristoos namicha kana dadhabaa kana argee ilaalee jaallateen fayyinni immoo Yesuus Kiristoosiin jaallatamuu keessaa dhufa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana booda Yesuus Kiristoos
eenyutu fayyuu dandaare walitti deebi'anii jennaan laamee ijoollee namaaf hin danda'amu jedheen. Namaaf hin danda'amu. Akka namaatti nama qabeenya walitti qabatetu fayyuu danda'a jedheen. Nama waan lubbuu isaa oolchu bitachuudhaaf waa of hirkaa qabutu fayyuu danda'a jedheen. Nama waan karaa isa dabarsu kuufatetu fayyuu danda'a jedheen. Nama dhugaa ba'ameef hojii gaarii hojjechuu isaatiin seera kana sirriitti beekee dubbachuu isaatiin sirriitti kabajuu isaatiin nama namoonni dhugaa ba'aniiftuyyuu fayyuu danda'a jedheen. Namaaf hin danda'amu jedheen. Garuu Waaqayyoof hin danda'ama jedheen. Ameen. Mee Waaqayyoof hin danda'ama jedhaa? Ganama kana eenyutu kana godharee erga abalufaan akkas ta'anii jettanii abdii kan kutattan eegnee turre abdannee turre abalufa hin kun ta'a jennee eegnee turre kanatu kana ta'a jennee kanatu raawwatama jennee abalufaarra baay'ee abdiirra kaa'annee turre warri jettan namaaf hin danda'amu. Waaqayyoof garuu ammayyuu hin danda'ama. Namni abdii isin kutachiise haalli abdii isin kutachiise wanti isin dhageessan kan abdii isin kutachiise wanti isin jalqabdanii gatii guddaatti baasan kan abdii isin kutachiise namaafoo hin danda'amu jettanii warri biraa deebitan Waaqayyo keessaan goraatii deebi'aa ilaalaa. Yesuus Kiristoos ganama kana ilaalee jaallateera. Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyo jennaan hin danda'ama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaan isaa jedheen karaan isin yaaddan miti. Waaqayyo karaa fayyinaaf ta'u tokko qopheessee gara biyya lafaatti ergeera jedheen. Isa immoo Yohaannis iyyuu boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa amma kennuufitti isatti kan amanu hundinuu jiraatuuf malee abaduuf miti. Kanaaf isatti kan amane jireenya bara baraa qaba. Kan isatti hin amanne garuu ammumayyuu du'a jala akka jiraatu dubbate. Isa Waaqayyo ergetti amanuudhaan jireenya bara baraatti galta sooressichaa jedheen. Dargaggoo isa Waaqayyo erge Yesuus Kiristoosiin kana duukaa bu'i jedhe. Na duukaa bu'uudhaan jireenya bara baraatti galta. Seera eeguun kee balleessaa miti jedhe. Yesuus miti kan waa'ee seeraayyuutti kaase. Samusee keessa barreesse kana maal hin cabsitee isa hin dhiiftee hin jenneen hin beektu kana beekta miti hin ejjiin hin ajjeesin hin hatiin waan namaan fudhatiin sobaan dhugaan bahin kan jedhu hin argine beekta miti isa jedheen hin yaadachiise iyyuu Yesuus seeraan hin mormine hin yaadachiise iyyuu garuu jedheen seera eeguudhaan nan fayya jettee abdatta yoo ta'e hin fayyisu jedheen. Seenaan kakuu moofaa seenaa kufaatii namootaati. Seenaa qajeelaa ta'uu Waaqayyooti immoo. Kakuu moofaa yoo dubbiftanii namoonni hin kufanii seerarraa seera eeguu dadhabanii Waaqayyo immoo seera eeguudhaan qajeelaa ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namoonni seera jallisanii namoonni seera irraa kufanii Waaqayyo garuu hamma dhumaatti seera isaa eege. Kanaaf gaafa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erguuf ka'u Waaqayyo gaafa nama fayyisuuf ka'u nu warra seera eeguu dadhabne gadi baane gaafa deebisee ol galchuu barbaadu Waaqayyo gaaffii tokko gaafate taa'e. Ofuma isaa Wangeela isa kamirraa jettanii nan gaafatinaa. Akkasumatti Waaqayyo Waaqa miti? Waaqa miti? Humna Waaqayyummaa qaba miti? Divine power qaba miti? Ijoollee sin komadheeraa amma immoo dhiifama sinii godheeraa deebi'aa galaa Waaqa kottaa dhiifameeraa cubbuun keessan jechuun danda'utu Yesuus Kiristoos hin du'in? Hin danda'u? Yoo Waaqayyo akkas godhee qajeelummaa Waaqayyo isa namoonni fitih jedhanu haqa eeguun Waaqayyo gaaffii keessa gala. Waaqayyo yeroo sana Waaqa jastisii ta'uun isaa hafe Waaqa waan jedhe immoo deebi'ee garagalchee karuma barbaadeen deemu ta'a Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo Waaqa jastisii akka ta'e agarsiisuu fi cubbamoonni du'uu qabu jedhe. Hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyo isaanitti irrateera. Kanaaf hundinuu firdii du'aa jala jirtu hin duutu. Waaqayyo cubbuutti faraduudhaaf dhufeera jedheen. Garuu isin akka galtanii fi tokkicha ilma isaa jaallatu Waaqayyo biyya lafaatti isin ergeera. Inni cubbuu keessan hundumaa baadhatee fannoo irratti gaafa ol ba'u Waaqayyo cubbuu hunda keessan isin dhiisa. Haaleluyyaa! Waaqayyo cubbuu biyya lafaa kan dhiise.
Waaqayyo cubbuu biyya lafaatii kannise cubbuutti faraduun gatiin cubbuu du'a isa jedhu dhiiseetuun taane Waaqayyo Yesuus Kiristoosin fannoo irratti akka ni du'u eeyyamuudhaan gatiin cubbuu akka du'a ta'e mirkaneesse. Nuyi fayyina gatiin itti hin baane fayyine miti. Nuyi fayyina gatiin itti ba'e fayyine. Yesuus Kiristoostu cubbuu hunduma keenya cubbuu biyya lafaa baatee fannoo irratti du'e. Ermiyaas akkas jedha nuyi hundumti keenya akka oolaa karaarraa bannee turre jedha. Waaqayyo garuu yakka hunduma keenya isarra kaa'e jedha. Nuyi garuu akka waan Waaqayyoon itti faradamee dha'icha argateetti lakkoofne turre jedha. Miti Waaqayyo yakka hunduma keenya isa qulqulluu ilma isaa Yesuus Kiristoos irra kaa'e. Nuyi nama tokkotu cubbuu keenya baatee firdii fudhatee jennaan fayyine. Biyya lafaa ifni kan dhufe karaa kanaan Waaqayyo cubbuudhaa fi otuu cubbuutti hin faradin bira darbe miti. Waaqayyo ilma isaatti farade. Nu keessaa nama keessaa namni cubbuu nama hundaa baachuu danda'u gatii dhabameef hundi nu yakkanii ulfinni Waaqayyo gatiitti irra ta'eef Waaqayyo Yesuus Kiristoos isa cubbuu malee jiru qulqullicha sanarraa cubbuu biyya lafaa sassaabee irra kaa'e. Egaa dargaggeessa nanaa jedheen kanatti yoo amante jireenya bara baraatti galtee. Nuyi warra karaa amantiitiin galleedha. Jireenya bara baraa abdanneerra jedhame. Amantiidhaan fayyineerra jedhame. Mee waan tokko jedha Waaqayyo cubbuu hunduma keenyaa Yesuus Kiristoos irra kaa'e jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u mee ulfina kennaafi Waaqayyoo. Waaqayyo cubbuutti faradeera. Eenyuun Yesuus Kiristoos keessaan itti farade. Yesuus Kiristoos cubbuu baatee mismaaraan akka nama abaarameetti nama abaaramaatu fannootti fannifama gatii ta'eef Yesuus Kiristoos abaarsa fudhate. Eenyuuf? Anaaf siif. Gaafa ani cubbamaadha Yesuus Kiristoos cubbuu kootiif du'e jettee amantee kaasee Waaqayyo cubbuu keetti dhiifama sii godhee sitti araarameera. Isa kanatti mee Yesuus dhuma irratti erga kanatti mee booda namaaf hin danda'amu Waaqayyoof garuu hin danda'ama erga jedhee booda waan tokko jedhe isheen si yaadachiisu barbaada. So what? Fayyineerra amma Waaqayyoo gatii nu baasuu hin dandeenye Yesuus Kiristoos irra kaa'eera maal jechuudha ree jedha Phaawulos. Egaa gadhiisii taanuu ree jedha Phaawulos. Egaa seerri dhiifameere seerri humna dhabeere seerri bira darbameere maal jechuudha jedhe lakkiidha. Otuu seerri nuuf ta'ee cubbumaa akka taane hin barru turre seerri cubbuu keenya nutti agarsiiseedhe. Yesuus Kiristoos immoo ani raajotaaf seera diiguun dhufneedhe cimsuun dhufeedhe. Haaleluyyaa. Nuyi fayyineerra. Nuyi qajeelummaa isa Waaqayyo kennu argannee harka keessa galfanneerra. Akkamitti amantiidhaan ayyaana Waaqayyootiin fayyine. Phaawulos kan inni cimsee dubbatu seerri nama fayyisuu hin danda'u kan jedhuudha malee namni seera Waaqayyo isaaf kenne keessa jiraachuun seera miti jedha miti. Akka jedha dhaqaa Roomee 8:2 dubbisaa. Amma firdii warra kan Yesuus Kiristoos itti faradame hin jiruudha. Seerri hafuuraa inni karaa Yesuus Kiristoos mul'ate firdii cubbuu jalaa du'a jalaa isaan baaseera. Firoota koo amantiidhaan fayyuun firdii du'aa jalaa gara jireenya bara baraatti galuu yoo ta'e iyyuu amantiidhaan gaafa fayyinu seera toora gale jalaa gara seera hafuuraatti seenna. Sabni Israa'el gaafa biyya Misrii ba'anii garbummaa Fari'oon jalaa gara waanjoo Fari'oon baachuu jalaa gara waanjoo Waaqayyoo baachuutti ba'ani malee waanjoo Fari'oon baachuu jalaa gara gadhiisiitti ba'an miti. Amantiin gadhiisii miti. Amantiin gadhiisii miti. Akkas jedhe Yesuus lakkoofsa 27-31 yoo dubbifattanii anaaf wangeelaaf Phexrostu gidduudhaan dhufee waa dubbate iddoo kanatti. Kunoo nu hundumaa dhiifnee si duukaa buuneerra jedhe. Gooftaa namichi sooressi kun fayyuu hin danda'u nu garuu sooroma kunoo bidiruu keenya dhiifnee qurxummii qabuu dhiifnee bultoottiin daldalaan jiraannu dhiifnee si duukaa buuneerra jedhe. Si duukaa buuneerra jedhe. Achumaan itti tarreesse. Toora galche Yesuus Kiristoos. Inni du'aa ka'uun jireenyi ana jedhee Maartaadhaan
yoo amanteen fayyita jedhee dubbate Yesuus Kiristoos. Asitti immoo isaan maal jedhaanii ammallee yaada gaarii fidde Phexros namni jedhe waanuma gochuu qabdan gootani Phexros jedheen namni kana keessatti of ilaalaa san amma jedhu kana keessatti jedheen wangeelaaf jedhee jedha anaaf jedhee waa dhiise waan jedhaan waan baay'ee tarreesse mana abbaa haadha mucaa yoo dhiise jireenya isa dhufutti dachaa dhibban argata jedhee dubbata. Ani immoo namni wangeelaaf jedhee anaafis jedhee jedhe Yesuus waa dhiise jireenya bara baraatti galaa jedhe. Asirratti deebise gaaffii dargaggeessichaa xumura irratti namni dargaggoon kun gaddee dugda gatee akka jedhe namni wangeelaaf jedhee anaaf jedhee amanuu duwwaatu hin taane namni wangeelatti amane anatti amane anaaf jedhee wangeelaaf jedhee yoo waa dhiise jireenya bara baraatti galaa jedhe. Amantiin keenya milikkita dhiisuu qaba. Gaafa amanne gaafa gara Yesuus Kiristoos dhufne waa dhiifne dhiisuun kun immoo guddachaa deemuu qaba. Ammayyuu har'ayyuu sadarkaa jireenya amantiitti bilchaataa yeroo deemtanii waan dhiisaa deemnu qabna. Wanti nurraa citaa deemu jira. Wanti nurraa harca'aa deemuu qabu jira. Jireenyi amantii yoo hojii gaariidhaan hin mul'atu jedhe Yaaqoob inni ofuma isaatiiyyuu du'aadha jireenyatti nama hin galchu jedhe. Ergamaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yaaqoob amantiin hojiirraa gargar ba'e ofii isaatiiyyuu du'aadha jedhe jireenyatti nama galchuu hin danda'u jedhe. Sababii amantii taatanii fi jireenya keessanirraa wanti isin iftanii bira dabartan mul'achuutu irra jiraata. Akka Yesuus jedhe abbaa haadha ijoollee ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu isa kan biyya lafaa yaada foonii lola arrabsoo inaaffaa hamachuu dubbii kaasuu wal irratti ka'uu wal jibbuu wal qooduu wal loluu wal diiguu wal saamuu ofittummaa weennoo isa Galaatiyaa 5 sana keessatti jiru lakkoofsa 19 irraa kaasee isa dhiisa. Inni gara seera afuuraa jala galle seera afuura qulqulluutiin wanta dhiisuu qabnu jireenya keenya keessa keenya kan jiru sooruma keenya ta'ee keessa keenyatti dagaagee kan jiru dhiisuu qabna. Warra ija hojii foonii jedhaman sana dhiisuun nurraa eegama. Yoo akkas goone amantiidhaan fayyinee qajeelummaadhaan ija hojii gaarii agarsiisaa jirra jechuudha. Waaqayyo isa dhageenye nuuf eebbisu. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Luba malkaamuu gara kanatti dhufan nuuf kadhatu. Galanni siif haa ta'u sagalee keetiif yaa Waaqayyo. Sagalee keessa haaressu isa jabeessu isa nama dhaabu. Isin dur dukkana turtanii amma garuu karaa Kiristoos iftaniittu jedha sagaleen kee. Dur dukkanaa'oo turtan. Waan dhiisuun nurra jiru waan irraa adda ba'uun nurra jiru sagaleen kee gargar baasee nutti hima. Inni kun kan fooniiti, inni kun kan hafuuraati. Yeroo baay'ee waliin makatee nu rakkisa. Ijoollee Waaqayyoof ijoollee biyya lafaa warra ta'an illee addaan baasuun har'a biyya lafaa keessatti salphaa miti. Garuu isa duriirraa adda baanee isa kan fooniirraatii deebinee isa kan hafuuraa keessa akka jiraannu sagaleen kee gara sanatti nu waama, gara sanatti nu guddisa. Jireenya keenya keessatti yaa Waaqa sagalee keetiin kan mormu, kan nu keessa jiru, kan nu dubbannu, kan nu hojjennu, kan nu yaannu isa jaalala kee agarsiisu yoo ta'uudhaa baate ammallee hojii dukkanaa isa bara duraa keessa turre keessa deddeebi'aa jirra jechuudha. Kanarraa adda akka nu baaftu guyyaa hundumaa humna mo'ichaa akka nuu kennituuf si kadhanna. Ijoollee ifaa akka ta'an, ijoollee mootummaa akka ta'an
waan garaa keenya qabatee jiru kana dhiisuu hin danda'u wanti nuyi jennu yoo jiraate maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiisuu hin dandeenya, irraa deebi'uu hin dandeenya. Kunis dandeettii keenyaan miti, gargaarsa keetiin dandeenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin nu gargaari. Gara jireenya haaraa, gara mootummaa Waaqayyootti nama geessuu kanatti guddachuu akka dandeenyu humna isaa nuu kenni. Kan gara booddee nu harkisu. Yoo kana ta'e yoo ani nama Waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Yoo kana na gaafatte ani waldaa kiristiyaanaa dhaquu hin danda'u. Yoo kana dhiisuu narraa eegama ta'e ani kiristiyaana ta'uu hin danda'u. Wanti nuyi jennee sababii godhan hundumtu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan harca'e haa ta'u. Ayyaana keef eebba kee nuu baay'ate. Guyyaa guyyaatti nu barsiisaa, nu guddisaa, nu jabeessaa jiruuf guddaa si galateeffanna. Dubbii dhageenyaan akka jiraannus ati nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Obboleessa keenya luba wandimmoo Waaqayyo si eebbisu ittiin jenna. Baay'ee fayyaa ta'i. Amma kanatti aansinee beeksisa waldaa kiristiyaanaa erga dhageenye booddee faarfannaa galataa faarfataa sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Duraan dursa garuu beeksisa waldaa kiristiyaanaa haa dhaggeeffannu. Hin galateeffanna hundumti keenya sagantaa iddoo kanatti geggeeffameef galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Eebba nu eebbifte sagalee jireenyaa nutti dubbatte hundumaatiif maqaan kee haa ulfaatu. Amma immoo guyyaan har'aas guyyaa eebbaa, guyyaa nagaa, guyyaa gammachuu nuuf haa ta'u. Guyyaa keenya hafe bara keenya hafe hundumaa eebbisi. Asii kaanee yaa Waaqayyo kan wajjin nyaannu yeroo walii wajjin qabaannu yeroo eebbaa nuu godhi. Nyaata nyaannu nuu eebbisi, sadhunu nuu eebbisi. Yeroo tokkummaa yeroo jaalalaa nuu kennite kana hundumaa keessatti immoo araarri kee nuuf haa baay'atu. Kan kana dhaban, kan beela'an, kan rakkatan, kan yaadda'an gooftaa si fuulduratti dhiyeessina. Nyaata dhugaa gammadaa fuula kee duraa yaa Waaqayyo yeroo kaanu. Warra nuu gadi jiranis immoo warra akka keenya jireenya gaarii dhaban yaadannee kennaati nuu kennite irraati gargaaru yaadachuu akka dandeenyu ati nu gargaari. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhannaa. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa. Eebba fudhadhaa. Waaqayyo isina eebbisu isina eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti adeebisu nagaasaas isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkootiin. Ameen. Akka dhaabannee jirrutti faarfannaa galataa kana faarfataa sagantaa keenya xumurra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan akka Waaqayyoon jiru kan akka keetiin argamu jennee faarfannaa seenaan kee mudaan qabu jedhu. Galanni isaaf haa ta'u. Era waenge Esaka sesa jalkabu Madali da bego change Senam ke mudai kabu Era waenge Esaka sesa jalkabu Madali da bego change Kanaka ke tinakatan kobada kanke Sritana ke sibeka aniyuma ke Kanaka ke tinakatan kobada kanke Sritana ke sibeka aniyuma ke Barbade nabe milale kanaka ke tiye Chala chama kogalandi ulfinna 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 ke senu senake mudan kabu Erade waenke Esaka sesa jalkabu Magali ne bego chanke Senake mudan kabu Erade waenke
Isaaqa seessa jalqabu magaalli dhabee gochaan kee Anatta keetti nagadhan qofaadha kan kee Sirriitta nageessi beeka aneenyummaa kee Anatta keetti nagadhan qofaadha kan kee Sirriitta nageessi beeka aneenyummaa kee Barbaade nagee milaale anaaf gateetti Galatamaa ko galanne ulfinna keetti 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 Galatana kulaku Najena kabu maku Natutu kam tolike Birande famu kanke Galatana kulaku Najena kabu maku Natutu kam tolike Birande famu kanke Galatana kulaku Najena kabu maku Natutu kam tolike Birande famu kanke Ortasına kusi Iya garisini fata Ta'a Waaqayyo sinaa eebbisu. Ta'a Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma dubbanne as yeroo gadi baanu iddoo kanatti Waaqayyoon galateeffannee rasa nyaannuuf waan ta'eef galma Asteer Gannoo seenna. Laaqana kana kan nu afeeree obboleettota maatii har'a ijoollota isaanii kiristinnaa kaafatan hunduma isaaniiti. Kana maatii tokko maatii lama miti hunduma isaaniitu nu afeeree mee yerootti walgeenye fayyaa ta'aa jennu tarii ammuma wayya harka keenya walitti rukunnee isaanii galateeffanna. Baay'ee Waaqayyo isaanii eebbisu. Eebbifamaa isaaniin jenna hunduma isaaniitiin kanaaf amma galma Asteer Gannoo seenna. Waaqayyo guyyaa nagaa guyyaa eebbaa hunduma keenyaaf haa godhu. Nagaan oolaa.